أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أبلين كيا هندي خيسنو بكا جرتنيتي نجايا في رحمن ربي قدان إسن رتي هاجراتو ربي سبحانه وتعالى دنديا داتي warra waa fahamuu beeku, warra waa hubachuu danda'u, sammuu duba gartee gaxiinxaltu, sammuu dubbii achi fageessitee ilaaltu rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa nuuf haa kennu. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa dandayaadhaati akkasumatti qabsoo duba gartee obboleeyyan keenya itti dhuman, itti caccaban, itti wareegaman, lubbuun isaanii qaaliin itti kafalamte, dhiigni isaanii bareedaan itti gannaqame san rabbiin bakkaan nuuf haa gahuu jechaatiin duba gartee tiqashoo waan yeroo ammaa sooshaal miidiyaa gubbatti deemu jiru ilaalcha duba gartee namni keenya qaburraahin waan rabbiin subhaanahu wa ta'ala na fahamsiisee duba gartee sammuutiyyaa fi arraba kiyya gubbaa naaf kaayin dubbachuu barbaada jechuu. Obboleen kiyya gurra duba gartee qalbitti qaabuun na caqasa osoon ifin dura qabxiiti jette achiin deemne tiqashoo of booda deebinee waan qeerroon baatii 10 kana keessatti hojjatte akkasumatti waan ilmaan oromootirra gahe meef booda deebinee waliin haalaallu tiqashoo bakka kana duba gartee haadha ilmoo dhabdee fi ilmoo haadha dhabdeetu jira. Abbaa haadha mana isaa dhabe, abbaa ilmoo isaa dhabe, abbaa duba gartee qabeenya isaa guututu dhabeetu jira. Oromiyaa keessa biyya irraa dhufne san duba gartee obboleessa dhabe, obboleettii obboleessa dhabdeetu jira. Oromiyaa keessa biyya irraa dhufne san abbaa manaa kan haadha mana isaa dhabee fi haadha manaa tan abbaa mana isii dhabdeetu jira. Haan duba gartee fuudhanii deemuunidhaan bakka kana achi buuteen isaa kan dhabame hedduutu jira. Haan osoo ijaan arkanii kan ilmoo haadha duratti ajjeesanii fi abbaa manaa haadha manaa duratti kan ajjeesanii fi maal je'ee duba gartee si haa himu kan akkasitti dhabameetu jira. Bakka kana ilmaan Oromoo kan mana hidhaa wayyaanee keessatti kolaafamaa jiraniitu jira gabaabdumatti. Qabeenya meeqaatu barbadaawe, lafa meeqaatu saamame, dhiiga nama meeqaatu achi dhangala'e, nam meeqaatiitu duba gartee fayyaa itti dhabe, meeqa kan harkatti dhabe, meeqa kan miilatti dhabe, meeqa kan ilaa amma dhawamee hospitaala ciisu jiru kan duba gartee dawaa dhabee rakkachaa jiru. Hangan qabu lubbuu nama meeqaatiin wareegame. Qabsoo duba gartee ji'a 10 fi 11 dabre kana keessatti. Rakkoo hedduudhaatu bakka tana jira. Rakkoo duba gartee ammatti furmaata arkachuu qabdu. Rakkoo duba gartee oltee buluu hin taane. Rakkoo duba gartee ammatti mataa keenya walitti qabannee osoo wal hin nyaanne, osoo duba gartee wal afaan hin dhaabbanne, osoo gufuu walitti hin taane, yaada keenya walii hubannee dubbii teenya wal dura qabannee karaa kam yoo deemne furmaata itti arkannaa jennee rakkoo itti yaaduu qabnu hedduudhaatiitu bakka tana jira jechuudha. Za'aa duba gartee obboleeyyan keenya qeerroon biyya keessaa tokkoomanii harka tokko tahanii kaan Harargee jiru Wallagga jiruuf lallaba, Wallagga jiru Baale jiruuf lallaba, Jimma jiru Iluutiif lallaba. Oromiyaan tun guutuun qeerroon takka taate wal dhageessee sagalee takkaan tarkaanfii takka fudhachaa bakka takkatti ijjannoo takka fudhachaa za'aa isaan duba gartee sochii addaa godhanii siree mootummaa wayyaanee tan miila 4 dhaabbachaa turte miila 3 irraa caccabsanii duba gartee miila takkatti deebisan.
miila takkitti cabsanii duba gartee siree mootummaa wayyaanee jiisuu qofa bakka hafee fi jirutti siree mootummaa wayyaanee kan ammaan dura namni meeqa dadhabe qeeroon biyya keessaa rabbiin qabsoo isaanii tan itti ka'an bakkaan isaaniif haa gahu sa'aa sossoosanii duba gartee mootummaa kana waan qabatuu fi waan dhiisu dhoorkanii jiran keessatti za'aa mootummaa kana akkamitti bobbehee akkamitti akka galu afaan wallaalchisanii jiran keessatti duba gartee nuti as garagallee nam tokkoof akkas taata'u akkana haa ta'u akkas tahuu qaba jannee duba gartee dubbii wal afaan deebisuun kaayyoo teenya irraanfachuun qabsoo duba gartee obboleen keenya biyya keessaa irratti wareegamaa jiran san dagachuun xiqqasho duba gartee akka ilmoo oromoo tokkotti na gaddisiiste obboleen kiyya xiqqasho na dhaggeeffame obbo Juneediin Saadoo waan dalagee jira toltuus haa taatu hamtuus hojjetanii jiran waan isaan hojjetan san seenaan galmeessee jira abadan gaarii isaaniitis seenaan dagachuuf hin taa'u hamtuu isaaniitis seenaan dagachuuf hin taa'u as bahanii dhiifama gaafatanii takka as bahanii gaafachuu baataniis takka dhiifama gaafatan san keessatti yoo waa garii dhoysaa deemaniis rabbumaatu isaan beeka duba gartee bat nuti dubbii isaaniit irratti wal nyaachuun nurra hin jiru yaa lammiitiyya dubbii isaaniit irratti wal afaan dhaabbachuun nurra hin jiru bakka duba gartee amma akkas haa tahuu qabaa akkas jechuu qabaa kana tahuu qabaa san godhuu qabaa bakka jennu hin jirru obboleen keenya seenaan inuma hin dagattu abba fedhe gobanaa daacee ijaan arkitanii beeytanii an ijaan arkee hin beeku nam tokko namni isin keessaa jenereeshinii amma jiru abbootii teenya akaakotii teenya illee haa ta'u namni ijaan arkee hin jiru ammoo wanni inni hojjete ilaa ammaan tanaa akka seenaatitti odeeffamaa jira qabsaawota duba gartee ummata qabsoota na asiin gahan abbootii jeynoota gootoota kanneen akka jaarraa abbaa gadaa kanneen akka jeneraal Taaddasaa Birruu kanneen akka duba gartee jeneraal Waaqoo Guutuu kanneen akka duba gartee Elemoo Qilxuufaa kanneen akka duba gartee Bakar Waareefaa taariikni hin daganne ummata kana ijaan hin arkine personaalii fakkeenyaaf Bakar Waaree nama minilikii wajjin duba gartee dhaabbatee lole fuula isaa dura dhaabbatee qabsaawe jechuudha lammii tiyya hin gurguru jee dachii tiyya hin gurguru jee nama qabsaawe ama dhibbaa fi maal dura ammoo seenaan isaa ilaa amma ni odeeffamte abbaan fedhe duba gartee seenaan isaa akkasumatti odeeffamte Juneediin Saadoo gaarii hojjetu seenaan duma odeessa hamtuu inni hojjete seenaan duma odeessaa jechuudha ammoo nuti kaayyoo teenya dagachuu hin qabnu bakka kanatti duba gartee adawwii fi basaastuu fi ummata duba gartee yeroo ammaa keessatti oromoon harka wal qabattee haqa isii falmachuudhaaf ciisa hin qabnee fi ummata duba gartee akkamumatti olola ilmaan oromoo jidduutti facaasnee waliin dhoyna akkamitti duba gartee qabsoo isaanii tan akkanatti magartee tana laamsheessinee duba gartee akkaa gara dhorkinaa ja'uuf nuti karaa banuun nurra hin jiru yaa lammiiti ummata akkasiitiif bakka hannu nurra hin jiru ummata akkasiitiif duba gartee carraa kanninee fi haareetti shoorarkaa biraa keessa of galchuun eega takka dura achi tarkaanfannee duba gartee waa meeqa bu'aa ba'ii meeqa keessa dabarre booda duba gartee bakka bareedduu tanarra erga dhufnee erga addunyaan guutuun addunyaan dur oromoodhaaf ija gurran kannin addunyaan dur oromoodhaaf sagalee ilmaan oromootiif gurran laatiin seenneenii takkaa waa'ee oromoo haasawun dhageenya
BBC takkaa waa'ee Oromoo haasa'uun dhageenye. Miidiyaalee gurguddaa feete deemachi kan addunyaa kana keessa yeroo ammaa keessatti namni heddumminaan ni hordofaa jettee yaaddu waa'ee Oromoo isaanii dubbatu takkaan dhageenye. Goota keenya sababaa duba gartee Fayyisaa Leelisaa mataan isaa haa bulu sababa isaatiin duba gartee addunyaan guutuun gurra nuu laatte. Addunyaan guutuun sagalee teenya dhageesse. Addunyaan guutuun duba gartee qaamaa qalbii nutti as deebiste. Yeroo sadarkaa guddoo akkanaa geenyee jirru keessatti of booda deebinee dhiifamanii goonaa fi hin goonuufi. Wanni irraa ka'ee viidiyoo waraabuu danda'ee fi ajaa'iba wanni natti barruu takkaan fuudhee poost godhe. Barruun an barreesse san wanni isiin jettu yeroo obboleeyyan keenya tumamaa hidhamaa ajjeefamaa jiran keessatti yeroonii fi mana hidhaa keessatti kolaafamaa jiran keessatti yeroonii fi biyya isaaniitirraa baqatanii bishaan baharaa keessatti nyaadhamanii duba gartee hiraata qurxummii tahaa jiran keessatti rakkoo duba gartee waa'ee obbo Juneediin Sadoodhaa dhiifamanii goonaaf moo hin goonuu fi jennee nuti wal afaan dhaabbannee wal moromuun hedduu na dhaggeeffama. Niin gaddaa jeetiin barreessa. Koomentiin achi jalatti arku maalii hin beeknan wallee namni waaniin katabeessan dubbisuu yoo hin beeknes an hin beekne kaan dhufee dhiifama godheefii je kaan itti aaneen dhiifama godhuuf kaan dhiifamaan godhaaf kaan akkana godhee akkas godhee dhiifama godhuuf. Yaa jamaa yaa lammiitiyya qaalii yaa Oromootiyya yaa ummataan akkaan jaaladhu yaa ummataan akkaan kabaju yaa ummataan lubbuutiyya qaalii tana wareegama isaaf kafaluu fedhu yaa ummataan bilisummaa isaaniitiif halkanii guyyaa duba gartee hirriba itti dhabuuf jiru. Dubbii bal'isnee haalaallu yaa lammiitii laaffisaa laalaa. Badii inni hojjete isumaa itti gaafatama. Gaarii inni hojjeteefis isumaatu itti gaafatama. Namuu waan hojjete mataa isaatiifi ammoo seenaan hin dagatu abadan kana mataa keetitti himi jaluma sarari. Waan hojjete kana hunda seenaan hin dagatu dhaloonni dhufu suma haasawu. Ilaa hanga ati duutuu jiraattuu waan ati hojjette seenaan inuma dagachuudhaaf hin teessu. Ammoo akkaataan nuti waliin itti deemu jirru kuni akkaataan nuti dubbii walii itti deebisaa jirru kuni sooshaal meediyaa fi waan adda addaa gubbatti akkaataan nuti wal afaan itti dhaabbachaa jirru kun xiqqashoo duba gartee nuuf gaarii hin fakkaatu. Kanaaf duba gartee ajandaa godhannee kanaaf wal jeequu hin qabnu. Juneediin Sadoo waan rabbiin itti beeku tan tolchee fi tan balleessees rabbiin isaan haa gaafatu. Nuti immoo akka lammii tokkootitti akka duba gartee lammii Oromoo tokkootitti kaayyoo qabna, karoora qabna. Kaayyoon teenya guddoon mootummaa wayyaanii kan amata meeqa nu gabroomsu jiru. Kan amata meeqa taa'ee dhiiga keenya xuuxu jiru. Kan amata meeqa taa'ee qabeenya keenya caccabsattee nyaachuu jiru. Kan waggaa 26 guutuu lafa abbootii teenyaa saamee Oromoon akka Oromootitti biyyasii keessatti akka isiin mataa ol qabattee deemuu hin dandeenye akka isiin biyyuma isii lafuma isii keessatti akka alagaa taatee akka jiraattu kan godhaa jiru kana buqqisuudha kaayyoon teenya. Namni kaayyoo guddoo akkanaa qabu waan hin taane irratti wal afaan hin bu'u. Ammaas alhamdulillah namni wal afaan bu'e hin jiru. Namni duba gartee wallolleen hin jiru gizeen akkana jedhu kana. Wanni itti fedhe maalii fi wal mormina. Mee qoma haa bal'annu.
dubbii hundaas mee xiinxallee haa laallu. Akka duba gartee wanti garii tan dhuftu kaayyoo teenyarraa if booda nun deebisneen sodaadhe. Wanti garii tan dhuftu qabsoo teenya akka hin laamsheessineen sodaadhe. Wanti garii tan dhuftu akka hamilee nu cabsitee if booda nun deebisneen sodaadhe. Kanaafuu duba gartee lammiitiyya ammallee taanaan qabsoo itti haa fufnu. Qabsoo jirra namuu hara danda'un. Amma namu ha islaamaatiis, ha kiristiyaanaatiis, ha waaqeffataatiis, pheenxee fi kan amantaa garagaraa qabu hundi kan Oromoo ta'e hundinuu kaayyoon isaa takkaa fi takka akkaan ani beekutti. Maali? Mootummaa kana firraa buqqisuudha. Goos mootummaan kun wanni inni toleef takka illee nu hin jiru. Yoo ammoo biyya isaatiif tole hin beeku. Toleefit jira. Namni inni toleef takka illee nu hin jiru. Manguddoon kabajne, abbootti amantaa ka fedhawu hin kabajne, ka isaanii malee shamarran hin kabajne, daa'ima hin kabajne, bu'aan inni biyyaaf buuse takka illee nu hin jirtu. Tan mataa isaa duba gartee xiqimi inni keessaa qabu malee. Hawaasa miiliyoona meeqaan shalagamu duba gartee beelaan fixu jira. Akka dandeehetti kara dandee hundaan adamsutti jira. Kara dandee hundaan qabsaawee akka godhee lafarraa duguuguuf hidhatee jira duba gartee. Kana nuti usnee hin laallu. Kana nuti usnee caljannee ittiin eeyinu. Abadan waan dhufa malee numa dubbanna dubbachuu hin lakkisu. Waan dandeenyu hundaan ni qabsoofna. Dirqama nurra jiru mata matatti. Waajiba nurra jiru duba gartee mata matatti kun. Seenaatu irraa nu gaafata. Seenaatu irraa nu hoomata. Barullee duba gartee haqa tokko osoo dubbachuu dandeenyu yoo nuti dubbachuu kan lakkisnu taate fuula rabbii durattis irraa gaafatamuuf teenya. Kanaafuu duba gartee yaa lammiitiyya qaalii. Yaa lammiitiyya bareeddu. Yaa Oromootiyya. Yaa hawaasa arjaa. Yaa hawaasa goota. Yaa hawaasa qoma ballatu. Yaa hawaasa garaa ballatu. Yaa hawaasa ififillee jiraatee amballee jiraachisuu beeku. Yaa hawaasa if danda'ee hawaasa biraatillee fiqqabee jiraachuu danda'u. Yaa hawaasa uumaan garaa laafu. Yaa hawaasa rabbiin uumamaan qabeenyaan isaan badhaase. Yaa hawaasa uumamaan rabbiin qomatee san bal'ise. Yaa hawaasa rabbiin uumamaan arjaa godhee isin uume. Yaa hawaasa duba gartee garaa nama jabaachuu hin beekne. Yaa hawaasa haada namaaf hidhuu hin beekne. Yaa hawaasa yoo ifiif arkatee nyaate kan biraatillee nyaachisuu barbaadu. Kan biraatillee fiqqabuu barbaadu. Yaa hawaasa uumamaan khayrii hojjechuu fedhu. Yaa hawaasa uumamaan toltuu hojjechuu fedhu. Akkam jee akkaan ibsu hin beeku waa'ee Oromoo wallaahi alazim. Hawaasa akka Oromootitti gaarii arkee hin beeku. Gaarummaa bareedduu rabbi nu kanne tana alhamdulillah itti dhaadanna yoomiyyuu taanaan. Rabbiitu nuuf kanne. Kanaaf haa qabsooynu duratti haa deemnu if boodan deebi'ina namuu kan addunyaa keessa jirtan hundi dandeetii rabbiisniif kanneen qabsaawaatii duba gartee biyya teenya haa deebifannu. Siree miila afuriin dhaabbattu obboleeyyan keenya kan biyya keessa jiraatan miila sadii irraa cabsanii jiran takka qofaa hafe. Ammoo miila sadeen san ittiin deebisina mismaaratti dhoytanii hin jaarina takka qofaa hafe takkittiin cabnaan khalaas inshaa Allah izni rabbiitiin ni cabxi ammaas duba gartee. Jechaatiin duba gartee viidiyoo kiyya asirratti gabaabbadha. Yoon haqa qunnamees rabbii tokkicharraahi. Yooniin dogongores nafsiyaatiyaa fi sheexaanarraahi. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala dandeyaadha. Rabbiin bilisummaa dhugaatan boodaan qofaatiin hin jirisan rabbiin nuuf haa kan. Hoogganaa dhugaa, hoogganaa haqaa kan dhugaan duba gartee Oromoof yaadu, kan Oromoo tana saba sabatti addaan hin baasne, kan Oromoo shanitti addaan hin baasne, kan Oromoo gosa gosatti addaan hin baasne, kan dhugaan Oromoof quuqamu san rabbiin subhaanahu wa ta'ala dandeyaadhaati. Ammumatti duba gartee nu keessaa haa baasu. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala dandeyaadhaati. Haqa keenya nu harkatti haa galchu.
bilisummaa boodaan kufaatiin hin jirre rabbiin subhaanahu wa ta'ala nuuf haa kennu. bilisummaa duba gartee yoo warra bilisummaa arkatellee biyya ofii bulchachuu beeku rabbiin subhaanahu wa ta'ala nu haa godhu. هذا وبالله توفيق وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.